saati rakkatu birmataadha gachada saba saati wal baryaadataadha kan jiru saba saati Dhaabbanni guddaan Brighton Trading kanaan dura hojiiwwan misoomaa guddoo hojjechuudhaan kan beekamu yeroo ammaa kana Brighton Properties jechuudhaan as ba'ee jira. Brighton Trading hojii ammaan dura hin hojjenne yeroo ammaa kana hojjechuuf deema. Maali laata? Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Corporation waliin ta'uudhaan isiniif dhaleeffama. An Ararshee Tarrafaafaa jirti. Amma maayii sagantaa keenyatti nu waliin tura. Imalli guddaan gaara mul'ataarraa eegale. Mul'anni guddaan dhalate. Jireenya jijjiiruuf, biyya ijaaruuf. Namni guddaan Oromiyaa ka'ee gara addunyaatti imale. Baratee, hojjetee, muuxannoo horatee gara biyyaa deebi'e. Sababni isaas biyya guddisuuf. Ofii qofa hin milkooyne. Kumaantama milkeesse. Yaadataan nama waaqa sodaatu. Nama rabbitti bulu. Yaadataan rabbitti bula waan ta'eef gajjedhee bula. Xiqqaa guddaa kabajee kan qabus kan hin qabnes qarqaaree kan dhukkubsate wal'aanee kan hin qabneef irree ta'ee nama jiraatudha. Namni waaqatti bulu namni karaa rabbiitiin qajeelfamuu barbaadu waan namaaf godhe kan hin dubbatu. Yaadataan karaa adda addaatiin yoo kana godhu guyyaa takka abaluuf kana godhe jedhee hin beeku. Biyya keenya keessatti qabeenya akka yaadataa nama qabu dhiisiti. Akkaawuntii isaa keessa miliyoonii 5 fi 6 yoo argame taataa waan namni akka ta'u hin beekna. Mormi isaanii dahaaba, harki isaanii dahaaba, karaa deeman hundatti akkamitti hojjettee na laalte faa jedhan of agarsiisutu hedduu. Suni karaa waaqatii miti, karaa rabbiitii miti. Namni waaqatti irreetti oome malee ofii isaatti irree sana hin finne. Yaadataan makiinaan ittiin deemu, manni jireenyaa inni jiraatu, namni inni quunnamu akkuma normaal. Akkuma nama kaanii yaadataan nama tokko miti. Yaadataan maallaqa hin qabu. Yaadataan uummata qaba. Yaadataan maallaqa hin qabu. Yaadataan hiriyaa qaba. Yaadataan maallaqa hin qabu. Yaadataan ulee ittiin deemu ka sibiila irraa tolfamte kan hin cabne qaba. Yaadataan nama gateettii isaaniitti irra dhaabbatee utaaluu danda'u. Gubbaadhaa kaasee hamma dakaatitti nama isa qarqaarudha. Maaliif yaadataan qulqulluudha waan ta'eef. Kanaaf yaadataan kana. Xiqqaarraa kaasee hamma guddaatti magaalaarraa kaasee hanga baadiyyaatti aartii teenya bakka isiin itti cabxe gunnuunfatte hunda erbaa san qofamillee bira kutee immoo aartistiin tokko yoo jireenya isaa dadhabee yoo dhukkubsatee yoo inni takkarra ga'e jajjabeessuudhaan kan biraatiifis fakkeenya ta'ee
obbo Yaadataa Junaydii hojii hammana hin jedhamne hojjechaa jira saba kanaaf, uummata kanaaf. Yaadataan sooressa dureessa miti. Sooressa jechuun waa hunda qabeessa. Harka hiixannaa, onnee hiixannaa, onnee mararamuu, onnee sabboonummaa, onnee quuqamaa, onnee abshaalummaa, onnee gootummaa, onnee arjummaa nama qabu jechuudha yaadataan. Natti fakkaataa eebba warraarraa nama kalaqame natti fakkaata. Ergamaa saba gabrummaa keessa ture, rakkina keessa tureef qaqqabi jedhamee ergamee natti fakkaata na tokko tokko. Daangaan arjummaa isaatii yeroo tokko tokko kophaa kootaa akkan yaadu na godha. Maaliif beektaa mudannoo hin qaba ture. Baddannoo mana barumsaa abbootiin qabeenyaa biyya kanatti waan mamaddee miidiyaa dura dhaabatanii kaameraa dura dhaabatanii kennaniit uummata irraa argatan malee isaan uummataan kennine. Namni kun dhokatee kenna waan kennu nama dhuunfaafis ta'e biyyaaf. Addatti arjummaan isaa wanti addatti natti taatuuf tokko kanaaf. Baddannoo mana barumsaa akka mootummaatti ijaaramu asittan baradhe jedhee naannoo miliyoona 60 hanga 80 gidduutti hojjetee itoo nama tokkotti nimin koottaa jedhee sapiraayiz nu godha. Lama jedhe. Lammaffaa godina Kibbilitti Shawaa uummanni bishaan nyaate deemee tanan inni birrii guddaa naannoo miliyoona 3 naa kennee uummata kanaaf qaqqabuun barbaadennaan amma dafiitii wanta nan gaafadhe dachaa godhee naa kenna. Hagiin gaafadhe xiqqaa inni immoo dachaa godhee naa kennee qaqqabi jedhee geessee kenne. Obbo sooressa keessan obbo Yaadataa Junaddiitu sinii godhee waan kanaa jennaan. Namni guddaa wayii dhufee Yaadataa Junaddiin jechuun jedhe. Kana duras birrii miliyoona 68 mana barumsaa sitti nu ijaaree naan jedhe. Ani Yaadataa faana nan oola. Dhaabbata kanaaf michuudhaa gaaf tokko dubbatee hin beeku. Daldala ijaarsaalee gurguddoo investimentii garaagaraa irratti bobba'uun milkiin irra aane. Har'a Brighton dhaabbata guddaadha. Brighton daldala qofaa miti. Jijjiirama hawaasaati. Kaampaanii ilma biyyaan hundeeffamee karaa daldalaa keessumattuu daldala ala ergii akkasumas daldala gara biyyaa galchuu akkasumas meeshaalee konkolaataa fi kanneen biroo Brighton Fuels yookiin boba'aa fi kanneen biroo irrattis kaampaanii hirmaatudha. Kanaan alatti immoo Brighton itti gaafatama hawaasummaa kaampaanii bahu itti gaafatama hawaasummaa isaa yookiin tola ooltummaa uummataatiif gumaacha godhaa akka jiru hawaasa biratti jaalatamaa fi beekamaa hundaa ol amanamaa kubbaaniyyaa biyya keenya saffisaan guddataa jirudha. Dandeettiidhaa fi beekumsa qabuun keessatti hirmaachuudhaan dargaggoota baay'eedhaa fi siree hojii uumuudhaan nama biyya tana ijaaruu keessatti qooda guddaa fudhatee itti gaafatamummaa guddoodhaa fi disippiliinii guddoodhaan nama hojjechaadhaa jiru. Yaadataa Junaydii an akka nam tokkotti magaalaa Diree Dhawaadhaa keessatti hojiilee misoomaa irratti bobba'uu isaatiin wal afaan dhufnee kan wal barree bifuma saniin akka Diree Dhawaadhaattis Diree Dhawaadhaa yeroo dheeraadhaaf dheebuu misoomaa qabdu. Dheebuu misoomaa kana keessaa baasuudhaaf abbootii qabeenya Diree Dhawaa keessa bobba'an keessaafuu roga manneen jaarmee manneen irrattis hirmaachuudhaan akkasumatti illee hojiilee biraa keessattis hirmaatee keessaafuu mi'oota impoortaan irrattis bulchiinsa Diree Dhawaadhaati wajjin kan hojjechaadhaa jiru. Muuziqaan jaalachuu yaadataa aantummaa fi jaalala sabaa fi biyya isaatiif qaburraa akka ka'e. Hacuucama gabrummaa uummanni kun keessa ture xiiqa'ee injifatee dinagdeen furtuu waan hundaa ta'uu waan hubateef natti fakkaata. Innii fi aartistiin innii fi aartiin wal cina deeman.
laphee isaa keessa jirti. Sagaluma baasee sirbiin malee yaadataan jaalala sirbaa qabu, jaalala yaadu walaloodhaa qabu, jaalala bareedina muuziqaatii qabu. Isa keessatti arge yeroo baay'ee fi wanti addatti isarraa bare yeroo itti fayyadama yeroo haasa'ullee dheeraa haasa'uu barbaadu. Targeetii bichaa sitti haasa'u. Hin fedhu. Achii booda targeetii isa biraatti ce'uu barbaada. Kun uumama isaa ta'uu immoo fakkeessee akka hin taane itti siqee wajjin jiraadhee arge. Fakkeessa miti. Akkasumatti hin uumame. Numa uumamu waan akkasitti hin uumame garaa haadhaa qaba. Brighton aartii Oromoo keessatti gahee guddaa qaba. Aartii jechuun immoo saba tokko, ambaasaddarri saba tokko saba biraatiif akka sabni kun jiru ka saba biraatii himuu danda'u aartiidha. Qaamota biyya keessa jiran keessaa warra amantaa ta'an, warra siyaasaa ta'an haga aartiin uummata biraa dhaqqabuu danda'u lafee dugda saba tokkooti aartii jechuun. Lafee dugda afaan Oromooti, afaaniiti. Kanaaf yaadataa Junaydii abbaan Brighton Trading inni kun galee fi aartii utubsuun saba kana afaan isaa utubsuudha. Saba kana addunyaa irra beeksisuudha. Walqixxeessuudha kan jiru sun waan galteef aartii Oromoo keessatti gahee guddaa qaba. Aartistoota baay'ee qabeenya isaatiin yaadaan gargaaree beeka. Warra lubbuu baraaree jira. Rabbii gaditti waan barbaachisu godhee maqaa isaanii dhaawanii fixuu hin dandeenye. Hangafoota keenya nama Alishabborraa eegaluu dandeessa. Yeroo yaadatan Chiiniyaa ture. Alishabboo simuu danda'a yoo fuulduraaf yoo wanni jee Ali Birraadhaa, Zariin Wadaajooti, eenyumtee jedhistu. Sigalee kanaaf ana dabalatee qamariin dabalatee baay'een miidiyaarra ni jira. Kanaaf wanni kana dhaabuunsaa maateriiyaalii meeshaa muuziqaatiin si gargaaru. Ammas kana caalaa waa'ee aartii keessa jira qaama saawwanni isaa keessa. Dhiiga isaa keessa beeka sirba akkamtu gaarii yoo sirbamuu qabaate akkamii sirbamuu qabaa yoo kana bakka afurii baastanii dhaamsa tokko kana gootanii kana akkas gootanii akkas yoo gootan gaariidha jaa. Ani yeroo takka akkuma qosaatti eega kana beekte maanaan barreessine jedheen sirba. Kanaaf nama aartiin galtee fi galatoomii jennaanii. Yaadataan nama arjoo yookaniif immoo akka booranni jedhu balchaa hin kenne jechuudha. Namni kenne hin argate. Kana waan ta'eef ta duraa yaadataan akkasitti beeka. Yaadataa artiistota wajjin nan beeka. Artiistota rabbi ramataa godhuu fi Ali Birraa akkam akka godhaa turu nan beeka. Kadir Martuudhaa waan godheef nan beeka. Abbaatu dubbatata malee inni dubbatee beeku takkaa nan beeka waan ta'eef. Brighton Trading uumama isaarraan beekaani. Tattaaffii nuti tajaajila lammummaaf goonu keessatti illee akka yuunivarsiitiittis nu cinaa dhaabbachaa turanii. Fakkeenya yoo kaafne hospitaala garagaraatiif meeshaa gargaarsaa alaafituu turre. Isa koostii isaa koostii tiraanspoortii koostii asesmentii fa'aa dalaganii nu cinaa dhaabbachaa turanii. Hospitaala amma tokko fidanii jiranii. Kanarratti dabalatee mana barnootaa yuunivarsiitiin gaa barnoonni hedduu nutti aana. Mana barnootaa ijaaranii bakka ilmaan hawaasaa ittiin baratan illee kan tajaajilaa turanii. Kanaan dabalatee ammas gaafa nuti artiist Ali Birraa maqaa isaanii booda Ali Birraa Cancer Treatment Center gaafa launch goonus Brighton Trading
bakka riisepshinii hawaasni taa'ee warafaatti eeggatu nuuf ijaaruuf waada nu galanii jiranii isallee ittiin deemaa jirra. Kanaafuu galalloo fayyaa, dinagdee, guddina, barnoota irratti bu'aa gurguddaa taphachaa jiranii. Har'a tarkaanfiin haaraan eegalameera. Brighton Properties. Gamoo qofaa miti. Amanamummaa, qulqullina, mallattoo guddina, mallattoo abdii, mallattoo egeree, mallattoo waa jalqabanii xumuruuti. Brighton Properties magaalota garaagaraa irratti keessattuu magaalaa Dirreedawaa fi magaalaa Adaamaatti gamoowwan babbareedaa manneen jireenyaa fi tajaajila garaagaraatiif oolan hojjechuudhaan ijaaruun muuxannoo horatee fudhachuun gara Finfinneetti as bahee jira. Finfinnee ammayyootee daranuu ammayyeessuuf Brighton Propertyidhaan as bahe. ዛሬ እዚህ የቆምነው የአንድ ሰው ህልም በታታሪነት አድርጎ የሺዎችን ህይወት ወደሚቀይር እምነት መለወጡን ለመመስከር ነው። ለዚህ ስኬት ማንኛውም መሰረት የድርጅታችን መስራችና ባለቤት አቶ ያደታ ጁኔዲ አርቆ ሀሳቢነትና የማይታክተው ጥረትና ጥልቅ ሀገር ወዳድነት ነው። አቶ ያደታ ከሁለት አስርት ዓመታት በፊት ከሀገረ እንግሊዝ በመመለስ ትንሽ የንግድ እንቅስቃሴ የጀመሩት ጉዞ ዛሬ በሀገራችን የኢኮኖሚ ትራንስፎርሜሽን ውስጥ ግንባር ቀደም ተዋናይ የሆነውን ብራይተን ትሬዲንግን ከመውለዱም ባሻገር ተቋማችን ላለፉት በርካታ ዓመታት ለሀገር ጉሩ አስተዋጽኦ እንዲኖረው የአንበሳውን ድርሻ ተወጥተዋል። በከተማችን እምብርት ቁልፍ የሆኑ ቦታዎች ላይ በጥራት በፍጥነት በታማኝነት እንደሚያለማ ስለታመነበት ለዚህ ልማት የሚያስፈልገው መሬት አቅርቧል። ከብራይተን ጋር ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አልሚዎችን አሳትፈን ከከተማ ጋር በመስራት በመቀናጀት ይሄንን ትልም ለማሳካት እየሰራ ነው። ብራይተን የመጀመሪያ ወይም ፈርስት ሙቭ አድቫንቴጅ ስለወሰደ እንኳን ደስ አለ ማለት ፈልጋለሁ። የቀረበውን የመግባቢያ ሰነድ ዛሬ በእናንተ ፊት እንድንፈርም ተፈቅዶልናልና እጅግ በጣም በላቀ አክብሮት ማመስገን ፈልጋለሁ። ብራይተን ጀቹን መለቶ ቁልቁልና ኳሊቲ ስታይል and comfort and community kanaan beekamne jechuudha. Kanaan duraas Brighton Trading seektaroota garaagaraa irratti muuxannoo qabuun qaqqaamuu gaggeessummaa hojii agarsiiseen biizinesoota seektaroota garaagaraa horachuu danda'eera. Saniin keessaa akka fakkeenyaatti dur kan sila import export hojjechaa ture gara hotel biizinesitti achi ceenee hotel industirii keessatti ashaaraa mataa keenyaa kaawwachuu jalqabneerra jechuudha. Isa dabalatee immoo
gara manufacturing sectoritti immoo achi ceenee konkolaataa silaa dur biyya alaatii finnu san biyya keessatti oomishuudhaaf jalqabbii takka tarkaanfii takka jennee jalqabne irra jira. Kanarra asitti argamne immoo manneen jireenyaa hawaasa keenya bal'aadhaaf. Keessafuu hawaasa keenya kan diyaaspooraa kan biyya alaa jiran warreen biyya namaa keessatti oliif gadi jireenyi isaan bultu kan horii silaa achitti horatan sana fidanii biyya isaanii keessatti akka investitiin godhaniif carraa bal'aa uumne jira jechuudha. Fakkeenyaaf nuti hagaarrallee kan adda nu taasisu reefullee akkuma silaa waltajjii irratti dubbachamaa turetti amanamummaadhaan hojii keenya gaggeessuudha kan adda nu taasisu nama kamuu caalaa. Komitmentii silaa gal, waadaa silaa gal, kontiraata silaa gal yeroo jenne keessatti perform godhu isatu adda nu taasisa kan hunda caalaa jechuudha. So projektoota hojjennu hunda keessatti yeroo silaa waadaa galle sana keessatti qulqullinaan hojjennee supply godhuutu kan hunda nu caalchisa jechuudha. Gaafa Oromoo kaas Oromoon arjaadha. Arjummaa sana duuba immoo yaadataatu jira yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf daangoo hanga daangaatti furadhu. Gaafa uummanni isaa gara hundaa rakkatu anatu isinii jira jedhee aantummaadhaan fuuldureedhaan gargaarsas keessaa ofiisaatiifis jajjabeessaa kana keessa darbe jechuudha. Inni immoo maalitti amanaa inni guddaan qabeenya kan horatan mataa isaatii qofaaf miti. Inni kan nyaatee bulu biddeena tokko ta'uu danda'a. Garuu qabeenya kan horatan yoo dinagdeedhaanis ciman hawaasa fi cimsuu irratti ta'uu akka qabu yeroo baay'ee dubbata. Inni kun naannoo Gaazexaa Addabaabaayii jedhamu irratti hojjetama. Asuma magaalaa Finfinnee. Handhuura magaalaa Finfinnee keessatti yoo xiqqaate Afrika Yuuniyeen irraa kiiloomeetira 3 irratti, eerpoortii kiiloomeetira 3.5 irratti, yoo fene masaraa beeta mangistii immoo masaraa mootummaa irraa kiiloomeetira 2.5 irratti argama. By the way, prime location namoonni jireenya ammayyaawaa barbaadan fakkeenyaaf akkuma sila argitu huge commercial moolii qabna. Commercial mooliin kuni wanti adda isa taasisu every branded kan addunyaa irratti nuti beeknu branded stores asitti galchine inni yaadna jechuudha. So namni asitti jireenya ammayyaawaa isaa jiraata. Gadi bu'ee immoo ijoollee isaa iddootti bashannansiisu, iddootti ispoortii dalagu, iddootti bishaanillee yoo daakuu barbaade daaku yeroo iddootti yeroo ijoollee isaaniitiin ittiin dabarsan jechuudha. Amma maaltu jira seete magaalaa kana keessa namni baay'een mana bitata ijoolleen immoo horata. Erga horate booda laayif staayiliin ijoollee isaanii mana barumsaati. Gaafa mana barumsaati irraa galte mana keessa teesse. Because iddoon itti gadi ba'ee haara baafatu hin jiru. Yoo haara baafannaa barbaade immoo maatiin isaa sagantaa qabeetti iddoo bashannanaa fuudhee iddoo yeroo wayii geessa. Nu immoo sana hin barbaadu. Akkuma silaa gaafa durii nuti ganda keessa burraaqaa taphanne sanatti namni gadi bu'ee ganduma sanitti hiriyaa isaatii hojii taphatee ijoolleen jireenya hawaasummaatis bara taphachaa jiraatti jechuudha. Haala aadaa biyya keenya wajjinis akkaataa wal simuu danda'uudhaan manneen kun ijaaramu deemanii jechuudha. Gatiin isaanii hangami namni fakkeenyaaf akkamittiin bitachuu danda'a kun ijaara qophaa'ee siin jechuu mala. Nu bira gatii miti amma wanni guddaan kan gurgurru maallaqaan tilmaamni otoo hin ta'in laayif istaayilii gurgurannee jirra. So waa'ee gatii otoo hin ta'in nuyi kan provide namaa kun laayif istaayiliidha. So inni immoo gatiin hin tilmaamu wantoonni nama siin jedhe kun gatiin hin tilmaamamu. Garuu gatii madaalaa ta'een hawaasa keenyaaf dhiyeessuudhaaf fuuldureewwan hundi xumuramanii akkuma silaan siin jedhe yoo barbaadan arabaafachaa haalli itti kafaluu danda'an. Because baankii guddicha biyya keenyaa baankii daldala Itoophiyaa waliin waliigaltee mallatteessineerra. Isa jechuun fakkeenyaaf namni waggaa kanatti kafaluu hin dandeenye irratti kafalee ofirraa xumuruu hin dandeenye arabaafatee waggaa 15 waggaa 20 keessattis kafalee ofirraa xumuruu danda'a. Kanaafuu kamiyyuu bitachuu danda'a. Namni kamiyyuu bitachuu danda'a. Parsantii 10 qofa kafalee abbaa manaa ta'uu danda'a jechuudha. Kuni boolee Mikaa'elidha. Saayitiin keenya kan boolee Mikaa'elii addatti tajaajilni kan fakkeenyaaf akkuma silaa agartu fuuldura isaatti hoteelli jira. Dudduubatti immoo appaartimentoonni jiru. Isa kanarratti immoo darbee branded appaartimentii qabna. Kuni fakkeenyaaf hawaasni keenya kan diyaaspooraa kan invest godhee mana sana bitee kireessuu yoo barbaada. Yoo xiqqaate ji'aan doolaaraan jechuudha. Yoo xiqqaate ji'aan doolaaraan 5,000 ol irraa argachuu danda'a. Ji'aan jechuudha. So this is for rent. Namoonni investimentii barbaadan kanneen appaartimentii bitanii kireessuu barbaadan because hawaasa garagaraatu gara sanarraa dhufa. Keessaafu naannoo East Africa irra kan jiran jechuudha. Hawaasni garagaraa dhufa. Addatti immoo wanti isa adda taasisu
huge commercial center qabna asumas akkasumatti jechuudha. Giddu gala gabaa guddaa. Kuni naannoo maganaanyaati. So akkuma reefu siin jedhe kun iddoo namni irratti fiigu. Fakkeenyaaf yoo fiiguu barbaade yoo xiqqoo qaama keessa sochoosuu barbaade asirratti deemuu dandeessa. Ijoolleen keessan gadi bu'anii kubbaa taphachuu danda'u. Gara sirraan immoo the same baaskeetii taphachuu danda'u. Inni biraa kan adda isa taasisu by the way projektoota keenya hunda namni yeroo baay'ee foddaa walitti banatee walitti gadi ba'a. Nu bira immoo privacy jira jechuudha. So namni fakkeenyaaf asirratti gadi baatee yoo taphachuu barbaade yoo takka immoo bashannanuu barbaade qilleensa fudhachuu barbaade privacy kee akkuma eegametti kan qilleensa fudhattus waan jirus daawwattu jechuudha. Ajaa'iba gaa rabbiin hamii seesuun jaa. Yeah. This is by the way Bolee Madaalaalam. Okay. So projektii kana kan adda isa taasisu manneen muraasa kiiloomeetira meeqa jechuudha? waggoodhaa deemuu dandeessa by the way. Waggoodhaa dhaquu dandeessa. Maafan kana sii kaase amma sadarkaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti jirtu argiteetta magaalattiin koriidarii baay'ee miidhagee sa'aatti namni mool konkolaataa oofur waggoodhuu irra jaalatu irra jirra beekte. So mana kanaa kaatee yoo eerpoortii dhaquu barbaadde feetu laageejii kee harkisaa koriidarii mijataadha waan ta'eef daqiiqaa 10 waan hin guunne keessatti achi ga'uu dandeessa jechuudha. Miila keetiin yoo konkolaataan ta'e immoo sana gadi jechuudha. Brighton Properties kun biyya keenya keessatti bakka guddaa qaba. Fakkeenya guddaa qaba. Biyya ijaaruu kanatti keessattu mootummaan jijjiiramaa amma biyya keenya keessatti jijjiirama ajaa'ibaa yookaan fi ajaa'ibsiisaa agarsiisaa jira kana cinaa ta'e onnee isaa qulqulluu sanaan mootummaan biyya ijaaruudhaaf yoo ta'e mootummaa waliin hojjechuudhaaf jijjiirama guddaa biyya tana keessatti fiduudhaaf gaheen inni qabu guddaadha. Obboleewwan keenya kan biyya alaa jiran warri diyaasporaa keessa jiraatan amananii amantaa guddaadhaan maallaqa isaaniitti kennanii waan barbaadan manatti argatanidha. Fundamental jijjiirama kan fideedha afaan fiduu danda'udha Brightoniin kun. Kanarratti waan ani jedhuu danda'u kan maayidhaa Brighton Properties kana ani bakka inni itti ambaasaadara ta'ee hojjedhu Keeniyaa Naayiroobii keessatti manni keenya manni jiraattonni Itoophiyaadhaa lammiin Itoophiyaadhaa kan Keeniyaa keessa jiraatan cufti dhufanii waan kanarraa qooda akka fudhatan mana kanas akka bitan hojii guddaan hojjedha. Kaampaaniin akka Brighton idil addunyaa keessa hojjechuun dirqama isaati. Hojjechaas tureera uf duraafis cimee itti fufa. Teknooloojiin konistirakshinii, teknooloojiin ijaarsaa fooyya'aa, saffisaa, qulqullummaa, miidhaginaa fi bu'a qabeessummaan isaa dabalaa deemaa jira. Kun immoo teknooloojii biyyoota adda addaatiin walitti hidhuudhaan wajjin hojjechuun barbaachisaadha jechaadha. Gama kanaan abbootii qabeenyaa biyya biraa wajjinis walitti qindaa'ee joint venchuriidhaan yoo hojjete daran tajaajilaa fi bu'aa guddaa uummataafis kaampaanichaafis argamsiisuu danda'a jedhee yaada. Gama kanaan akka ministeera haajaa alaatti akkasumas akka embaasii an bakka bu'etti abbootii qabeenyaa keessumattuu damee riil isteetii fi konistiraakshiniitiin hojjetan wajjin Brightonii walitti fiduun narra jiraataa kun qabeenya mobilaayiz godhuudhaaf teknooloojii fiduudhaaf muuxannoo fiduudhaaf muuxannoo maaneejimentii fi muuxannoo ijaarsaa walitti hidhanii fooyyessuudhaaf baay'ee gargaara waan ta'eef gama kanaan Brighton carraa guddaa qaba jecha. Warri biyya alaalleen akka dhufee
mana kana salphumaan parsantii dhibbantaa 10 qofaan jaarratee mana babbareedaa keessa galu abdii qabna fayyaa ta'a isin jenna. Brighton Properties karanumaanuu galatoomfannaa yaadataa jireettis hin galatoomfannaa. Bakki inni irra jiru kuni akka sabaattis nu boonsa, akka hiriyaasaa ta'uunittis nu boonsa. Baay'ee gammannee galgalli kun galgala miidhagaadha. Brighton Properties akkuma harkaa turtanitti manneen moollan addunyaa wajjin madaan biyya keessa dhaabaa jira. Karuma kana carraa kana fayyadamee akka namni dhufee walirraa fudhatu akka bitatee abbaa manaa ta'u, daasbaraa ta'u, biyya keessaa ta'u, baankii Commercial Bank of Ethiopia wajjin wal ta'ee waan kana oofuun more guarantee si kennaas waan si gaafatu sun qabu. Maaliif yaadditaan nama outreach majorini akka waan bareedu threshold bakka silaa ga'uu qabu sun ga'ee jira amantaadhaan osoo taarikaa fi afaan hin taane hojiidhaan agarsiisee tola ooltummaadhaan hojjechuudhaan lameenitu agarsiisee jira. Brighton Properties kan keessan investimentii isinii mijjate kottaa invest godhaatii mana keessan nu waliin ijaaraa jennaan. Nuti isin ijaaraa otoo hin ta'in nu waliin haa ijaarru maatii takka taanee waliin mana haa ijaarru jechuudha. Waliin maatii taanee hidda biyya keenya keessatti gadi haa dhaabbannu isin jedha jechuudha. Brighton Properties. Diasporaan keenya warri biyya alaa hawaasni biyya keessaas kan dhiyoof halaalaa kaffaltii jalqabaa 10% qofaan abbaa qabeenyaa manaa ta'aa jennee oduu aagaa kanaan gara keessan dhufne. Eeyyee aaga dhagayaa. Waggoota dheeraadhaaf biyya hambaa jiraattanii koftanii kaatanii dafqitanii hojjettanii maallaqa muraasa walitti qabattanii mana jireenyaa ijaarrachuun yookaanis bitachuun isinitti ulfaateera. Egaa kun hundumtuu amma salphateera. Manneen jireenyaa fi daldalaa ammayyaa'oo sadarkaa qulqullina isaanii eeggatanii magaalota filatamoo giddugala daldalaa ta'an jireenyaaf illee mijatan. Naannoo Finfinnee finiina madda taliila qulqulluu walakkaa magaalaa Shaggaritti akkasumas magaalaa Adaamaa fi Dirree Dawaa Burqaa Jaalalaatti ijaaramaa jiran kaffaltii duraa 10% qofa kaffaluun kan keessan godhadhaa basha'aa keessa jiraadhaa. Feetanis keessatti daldalaa qe'ee keessan irratti hojjedhaa guddadhaa jennee gatii hedduu salphaa fi madaalawaa ta'een gurgurtaa eegaluu keenya yeroo isiniif ibsinu gammachuu guddaatu nutti dhagayama. Brighton Properties. Projektoota keenya hundarrattuu riil isteetonni martuu ogeessota biyyoota Awurooppaa fi baha giddu galeessaa jechuunis Jarman, Xaaliyaanii, Dubaay, Ingilaandii fi Itoophiyaa irraa filatamanii diizaayinii miidhagaa ta'een ijaaramuunsaa immoo qulqullina irratti haalaan xiyyeeffachuu keenya mul'isa sadarkaa addunyaatti dorgomaa nu taasisa. Brighton. Appaartaamaa hedduu manneen daldalaa fi barbaaddanis viillaa riil isteetiin bash hunda akka gahutti tole akka guututti hawwii nama maraa boca garaagaraa fedhii garaagaraa gatii garaagaraan Brighton Properties hunda qopheesseera. Simboo addaa uffatanii lafa bal'inni isaa farda gulufsiisu irratti kan ijaaraman manneen Brighton dirree ispoortii fi bishaan daakaa galma walgahii fi qophiilee adda addaaf oolu kana malees bakka mijataa tapha daa'immaniif tolu of keessatti hammateera adda durummaasaa hojiin mul'iseera. Keessa jiraattanis keessatti hojjettanis ittaara galfattu 10% qofa dursa kaffaltanii kan keessan godhattu. Warreen dursitanii 50% yookaan guutummaasaa kaffaltan immoo hir'isa gatii guddaa addatti argattu. Maal kana qofa tajaajila liqaa akka argattaniif baankiiwwan hedduu waliin dubbanneerra abbaa qabeenyaa manaa akka taataniif haala mijeessineerra. Hubadhaa carraan kun carraa addaa ilma sabaan sabaaf uumameedha. Dursitanii fayyadamuun immoo dhugumaan carroomuudha. Brighton Properties. Inni ni qaba seenaa darbu dhaloota isaatii rakkatu birmataadha gachada saba isaatii wal bari yaadataadha
jiru saba isaati. Anga dureen dhaabbata manneen waliin jireenyaa. Brighton, Brighton, dursa filannoon keenya. Ejju dafee tattama qaqqaba maamila isaati. Appartaamaan hedduu real estate bash bash yoo barbaadan villaa. Qulqullina hojiisa seera dhaabbataati dursa isa filadha. Sagantaan kun walta'iinsa maltiimiidiyaa Siinqee fi Faanaa Miidiyaa Koorporeeshin waliin ta'uudhaan kan isiniif kaleeffamaa ture. An qopheessuun sagantaa kana har'a Sheekara Faafaajiitiin ture. Akkuma daawwattanitti egaa sagantaan haala bareedaatiin xumuramee jira. Dhaabbanni guddichi Brighton Trading har'aan tana Brighton Properties jechuudhaani riilisteetiiwwan babbareedota magaalaa Finfinnee fi magaalota garaagaraa irratti hojjechiisuudhaaf laawunchingii yookaan immoo ifoomsee jira. Haala bareedaadhaan akkuma daawwattanitti xumuramee jira. Hamma baay'ee turtanii waan daawwattaniif hedduu takka ulfaadha galatoomaan isiniin jaa. Sagantaa kana ispoonsara kan nuuf ta'e dhaabbata Brighton Tradingidha. Hedduu takka galatooma ulfaadha jennaan nagaa ta'a.